namni bilbila isiniif bilbilee namaa waliin bilbila yeroo haasuttan yookiin ammoo namaaf bilbiltanii namaa waliin bilbila yeroo haasuttan namni sagalee keessa waa walitti haasuttan ragaa adda addaatiif akka isin hin qaddaan yookiin rikardii akka isin hin waraabne aappii isinirraa dhorkuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'ee argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan faatuudha hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila irratti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarratti ni baasar xira tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu xira tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan teessi fitaa asirratti ikoon isa jala xira tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee raa ka daa barreessan achi booda sarchii fuuldura hanti kilikoo sarchii gootiftanii achi booda haala kanaan suuraa kan fitaa suuraa kan xira tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa olusaa gadiyeemtu dhumaati achi booda dhumarratti qalamatee maadhaan kan barraa aappii asutu buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gadi buufattanii hayyee daawwattan kiyya aappii kan buufattanii yeroo galtan aappii kana haala kanaan sibiila namaa jalatti laatis goo kajoo wantoota tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan kanneen isiniif tarreessaa kanneen keessaa diimaa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti konfirm kajoo wantoota tokkoof kilikni gootu achi booda aappiin haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma booda yeroo nama waliin bilbila haasuttan namni waa walitti haasuttan sagalee keessa ragaa adda addaatiif rikardii isin waraabuu yookiin isin qadda'uu hin danda'u.